Har'a miirri fuula isaanii irratti mul'atu sirrii miti. Ji'a hurriin golgite fakkaatee jira. Qufaan isaaniis ka guyyaa biroorra jabaataadha. Ija narraa kaasanii fagoo fagoo ilaalaa galaana yaadaa keessa seenanii xiqqoo erga keessa turaniin booda harka bitaan ofitti na qabanii harka mirgaan immoo rifeensa mataa koo na sukkuumaa dubbachuuf sagalee ciratan. Hanganatti wanta yaada qabee arraba isaan takaalee kana dhaga'uuf gurri kee na ijaajje. Obsaa koo martinuu bitaanatti galee ture. Iccitaa fi dhaamsa narra siif himu kana yeroo nati itti dhaga'uu qabdu akka hin ga'innan beeka. Kanatiin qeeqinii fi hin tilmaaminii tasa yommuu dhageessu xiqqoo bitaa sitti galuu danda'a. Hangatii kanarra bilchaattutti si eeguu akka hin qabu sin daganne. Gosti dhukkubaa dacha'anii dulluma waliin furii darbanii naan xabuu isaaniitu guyyaa boriirraa amantaa na dhabsiise malee galfata isheen natti laatte waliin yoon darbee lubbuun kiyyan boqotin hafti. Egaan anis hunda kan caalu bilchina sammuu fi jabina kee argeen obsa kee abdadheen har'uma siif himuuf murteesse. Qufaanii erga xumurataniin booda biyyaa qaariif galgala dirqamte imimmaan roobsaa bakka ciisicha kootti dhufte. Adaraa waa'ee dhala koo adaraan isinitti kenne. Yoo rafe naa dammaqsaa, eenyummaa sana beeksisaa. Harka haadha buddeenaatti dhiisee biyyaa ba'uuf maaliif akkan dirqame naaf hubattu. Hanga xumuraatti dhaggeeffachuuf obsa dhabeen haasaa isaanii gaaffii addaan kute. Akaakayyuu waa'ee maalii natti himuuf jirtu? Adara haatni kee natti laattee biyyaa qaariitiin siif himuutti jira jedhanii ofitti amanamummaan dubbatani. Lakki akka isin jettan haatni kiyya nagattee biyyaa qaariitti osoo hin taane duutee hirriba bara baraa rafuutti akka jirtu haadni buddeenaa kiyya naaf himtee jirti. Isin garuu callistanii maaliif akkana jettu? Isinis akka warra kaaniin itti qoosu eegaltan jechuudha moo? Kanan dubbadheetti kan mufatan fakkaatan illee dubbachuuf hin sardamne. Suuta hiixatanii harka kiyya lamaan walitti qabanii obsaa koo garaan kee maaf na shakkaa? Dhugaan siif himu maaliif mamtaa? Duratti kanatti dhageesse hundinuu soba. Haadni buddeenaan kee kan siif himte dhugummaa akka hin qabne har'a si hubachiisu murteeffadheeni. Kan hin beellamaan si arguu fedhe jedhani. Miira na amansiisuuf dhiphateen arraba xaxamee anoomaa dubbachuu hin dandeenye. Afaan keessi na gogee qaamni kiyya guutummaan dafqaan xoollee. Akka yommuu haati buddeenaa kiyya na kabaltu gurra keessaa na eeyyee gosti halluu ija dura maree argaa na daangesse. Miirri iyyi fiigidha abbaa kee fi haadha buddeenaa kee hudhii qabadhu jedhu keessa koo wal caccabse. Ta'us miira na sarduutti jiru kana luugamee dhaabee hanga xumuraatti dhaggeeffachuuf ciniinnadheen taa'e. Isaanis xiqqoo akka yaaduu ta'anii naaseenessuu eegalan. Fuudhee fira horee dhalchee sanyii bakka buufachuu dadhabee galgala keessa harka namaa kajeeluuf kan hin dirqame waaqni sanyii dhiirummaa kiyya onsinaan osoo hin taane rakkoolee ani umurii kee kanatti dabarsituu na sangoomsinaanan malee jedhanii hidhii ciniinnataa hafuura dheeraa baafatan. Bara barri dabee bishaantu muka namatti yaaba jedha mitiiree Oromoon. Egaan daa'ima koo dhaala abbaa kiyyaa naaf dhiisee du'e lafa qonnaa bal'aan qaban ture. Kan dheebote mana kiyyatti goree aannan hunata. Kan beelee waan garaasaa filatee nyaatee beela ofirraa qolataa ture. Qotee galfadhee midhaanan gabaatti baasu kananarraa bitu haadha kee turte. Yeroo sana manni keessan akka irraa kana onaan turre gabaatti toldechee akka kanniisaa keessaa ursa. Daadhii harki haadha kee cuunfe uggumya minyaasa silaa buuftee bilillee guutuu malee hanga namni dhugee lakkooftu maammilli mootiidha jetti. Hunduu dhugee kan qabu kanfalee kan hin qabne gaafa argate kanfalu jettee amantaa maammila ishee irratti gatti. Isheen haadha kee qofa utuu hin taane haadha hiyyeessota biilaa mara turte. Haadha hiyyeessaa jedhanii waamu turan. Cidaa fiduu hiyyeessaa isheedhaan miidhaga ture. Erga isheen biyyaa baatee harki deegotaa daara hare.
Imimmaan isaan oolchuuf wallaansoo qabaa turan dagachiisee ba'ee fuularra gadi lolee. Ani hoomaan dubbadhu fajajee taa'een isaan dhaggeeffadha. Egaan obsaa koo rimminatti duultee sanyiin facaase lafa keessatti maseensitee utubaa mana koo hundeetti qorqitee jabaa duraa dhaabbiitti boossiste. Kanan afaanitti deeffadhee bulullee dhabee gargaarsa kadhaaf daandiitti ba'ee jireenya ati amma keessatti na agartu jiraachutti seenuu kiyya duraa eegaltee haati kee na beekti turte. Anis ishee nan beeka jedhanii hafuura dheeraa baafatanii fuullee ilaalaa yaadaan fagaatanii sokkan. Akaakayyuu maaloon callisinaa itti fufaa dubbadhaa. Akkuma haatni kiyya isiniin jette eenyummaa kiyya na beeksisaa. Maaliif akka jireenya harka haadha buddeenaa keessatti na laattee biyyaa baate naaf himaa kaa. Seenaa haadha kiyya waan beektan cufa naaf seenessaa kaa jedheen sagalee boo'icharra hin jirreen isaan kadhadhe. Nan yaadadha gargaarsa kadhaaf baran gara magaalaa dhufee ati mucaa kurkuraa turte. Haasni keessii ati dhalattee waggaa 3 keetti sirraa adda ba'uuf dirqamte. Umurii sanatti garaa jabaattee anarraa adda ba'uuf lapheen ishee akkamiin eeyyame. Jireenya gidiraa fi dhiphuun guute kanatti akkana darbattuufis kan ishee dirqamsiise maaluma laataree xiqqoo akka yaaduu godhanii seenaan isaallee dheeraadha jechuun eegalan. Seenaan isaa dheeraa ta'us garuu sana hundumaatiif sababni abbaa keeti. Dilbata isaa booda ture haadni kee dhukkubsachuu abbaa ishee dhageessee najjoo deemte.